Hojiin paarlaamaan irra hojjete hojii seeraatii miti, hojii heera mootummaatis eegsisuu miti. Paartiin biyya bulchu rakkoo mudate yookiin immoo rakkoo heera mootummaa mudate furuudhaaf filannoolee 4 dhiyeessee ture. Filannoolee 4 kunuu tokkoon isaaniitiyyuu furmaata kennuu hin danda'ani. Kan amma akka furmaataatti isaan dhiyeessan kan heera mootummaa hiikuu jedhu sunis dogongora. Heera mootummaa kan hiikamu qabxiin tokko yookiin immoo waliigalteen heera mootummaa keessa jiru tokko, dambiin heera mootummaa keessa jiru tokko, keewwanni heera mootummaa keessa jiru tokko irratti wal falmii yoo ta'e lammiilee jidduu ta'uu danda'a, qaamolee mootummaa jidduu ta'uu danda'a, paartilee jidduu ta'uu danda'a. Wal falmiin godhamee waliigaluu yoo dadhabame rakkoon hiikaa yoo kan jiraatu taate, rakkoon hubannaa yoo kan jiraatu taate manni maree federeeshinii hiikaa irratti kennaa jechuudha, murtii irratti kennaa jechuudha. Heera mootummaa Itoophiyaa keessatti dhimma filannoo ilaalchisee dhimma filannoo dheeressuu ilaalchisee wanti kaa'ame hin jiru. Filannoon haa dheeratu wanni jedhamu gonkumaa hin jiru. Kanaaf wanta heera mootummaa keessatti hin barraa'in, hin kaa'amin, hin kaafamin irratti heera hiikuun hin danda'amu. Kanaaf qaamni manni maree federeeshinii qaama heera hiiku erga ta'e heera barreessuu hin danda'u. Isaan amma kan mana maree federeeshinaa gaafachaa jiran heera barreessidha. Heera barreessuu garuu hin danda'amu. Adeemsi isaanii adeemsa humnaan deemuu, sirna abbaa irreetiin deemuu, paarlaamaa amma dura filannoo sobaatiin guutanii keessa ta'an sanitti fayyadamanii umrii fi dheerachisuudhaaf kan ittiin deeman malee heera biyyattiillee kan eeguu miti. Falli akka paartiitti dhiyeessaa jirru dhimmi filannoo dheeressuu kun heera mootummaa keessa waan hin jiraniif. Bara 1995 yeroo heerri mootummaa kun raggaasifamu dhaabbileen irratti wal mormanii wal falmanii waliigaltee irra kaa'an san keessa qabxiin kun waan hin jirreef dhaabbileen siyaasaa fi hayyoonni warri irra jiru dhimma filannoo dheeressuu kana irratti waliigaltee irra gahuu qabu. Erga isaan waliigaltee irra gahan booda waliigalteen isaanii sun gara seeraatti dhufee bifa saniin filannoon dheeratee hanga filannoon godhamutti illee mootummaan buluu danda'a kan jedhudha kan ejjennoo nuti qabnu. Tarkaanfiin amma isaan fudhatan kun ka seera heera eegee miti. Fulbaana 30 booda mootummaa ta'anii itti fufuudhaaf fudhatama gonkumaa kan isaanii argamsiisu miti.